dhaamsi isinitti dhaamuu barbaannu hawaasni keenya jiigootan horiin kun horii guddaadha. Horii kana baaftanii waajibni hajjii sun akka isin duraan banne waajibni hajjii sun akka isin duraan golom'anne hajjii akkamitti hidhatan eessarraa hidhatan nama hajjii hidhatirraa maaltu jira maal eeggatuu qaba maal godhuu qaba namni hajjii qofa hidhate maal godhuu qaba namni hajjii fi umraa walirratti hidhate hoo maaltu irra jira namni umraa qofa hidhate umraa fixate hajjii achirraa hidhate hoo maaltu irra jira. Alhamdulillah nuguni rabbi nubuli wani hada bala mas jalala jiddu kenya lamani. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kam jirtan nagaa fayyaadha. Ziyaaran keenya akkuma tufuuftee jirti. Amma Walaayittaa Sooddoo seennee jirra. Guyyaa kana viidiyoo tokko isinii dabarsee ture. Dogoggora achi keessatti argame sirreessuu barbaada. Wayitaa zoonii Silxeerraa baane kararratti jaami'aa As-Sunnaa Yuunivarsiitii kararratti ziyaarree turre. Lafa bal'oo uummanni islaamaa kenname lafa san isin agarsiisee ture. Walaayittaan isiniin jee yeroo sanii Walaayittaa osoo hin ta'in Halaabaadha. Halaabaa zoon dachiin sun akkasitti haa sirraa'u Halaabaa zoon malee Walaayittaadhaami akkasii waan sanii na sirreeffadha jechuu barbaadeeti. Jazaakumullahu khairan. Barakallahu fiikum. Karaan kun natti haarawaa ture. Karaan irra deemne waraabee dura biraan dabarre ture durii. Har'a immoo asiin ilaa Walaayittaa dhufne boruu asii hujii qabna. Hujii keenya hoggaa daawwii keenya haa hujii asii xumurre yoo Rabbi fedhe gara Sidaamaa dabarra. Akkam jirtan nagaa qabdu fayyaadha. Jiddumattuu yeroo hajji irra jirra ummanni hujjaaja taatanii galmooytanii jirtan. Yeroon amma jirru yeroo hajjiin yoo Rabbi fedhe hojjettoonni torbaan as deemu kana keessa hojjettoonni hujjaaja tajaajilan warreen haakimaa fi narsii fi warri tajaajila kennanii yoo Rabbi fedhe torbaan as deemu imalanii. Xayyaarri duraa yoo Rabbi fedhe baatii faranjii guyyaa 10 xayyaarri duraa ka Itoophiyaa ka hujjaajaa guyyaa san bararaa. Hangasiif dhaamsi isinitti dhaamuu barbaannu hawaasni keenya jiigootan horiin kun horii guddaadha. Horii kana baaftanii waajibni hajjii sun akka isin duraan banne waajibni hajjii sun akka isin duraan golom'anne hajjii akkamitti hidhatan eessarraa hidhatan nama hajjii hidhatirraa maaltu jira maal eeggatuu qaba maal godhuu qaba namni hajjii qofa hidhate maal godhuu qaba namni hajjii fi umraa walirratti hidhate hoo maaltu irra jira namni umraa qofa hidhate umraa fixate hajjii achirraa hidhate hoo maaltu irra jira. Waan kana hunda waan hajjii wajji wal qabatu imaama naannawa keessan jiru. Imaama naannawa keessan jiru ka masgidatti siixanii waan kana akka barattan asumaan isin yaadachiisuu barbaada. Yaabaleessoo waan laaffisinaadha. Horii dila kana baaftanii yoo hajjiin teessan sirriin dalagamtee qeebalamuu baatte wanni kun itti gaafatan bilaashitti khasaaraa hajjillee nama duraa golommattee horii ufillee dhabuu taati. Kanaafuu inshallah sabrii godhaadha. Masgida naannawa keessan jirutti siqaadha. Waa'ee hajjiidha akkaataa hajjiidha baradha guyyaa 10 fi kana keessatti tattaaffii godhaa baradha. Imaammanis masgida jirtan hundarraa imaamman masgida akka damee da'waa
majlisa Itoophiyaa akkasitti isin dubbisa yoo akkanatti isin eegaltu taate yoo akka Amiin Ibrootti isin eegaluu baate akka nama tokko itti gaafatamaa damee da'waa majlisa federaala Itoophiyaa mee akkasitti isin dubbisa yoo akkana dhageessan taate na jalaa dhaga'uu diddan jechuu hiyyallee dhiifama wajjin namni imaama taatan namni khutbaan keessan guyyaa hanga hafe kana waa'ee barsiisa hajjii akka ta'u namni immoo daa'ii taatan daa'iin masgidarraa masgidatti deemee ummata barsiisu waa'een barsiisa keenyaa waa'ee hajjiidha akka ta'u namni darsii qaraasullee guyyaa hanga 10 kana darsii teessan waa'ee hajjitti nuu jirjiirtanii ummata waa'ee hajjiidha akka nuu barsiiftan cufti nama khayrii ummata keenyan khayrii jaalattan akkuma manni milkaa'u feetan hundi keessanuu akka ummata nuu barsiiftan guyyaa 10 hafe kana guyyaa 10 wahii hafe kana keessatti akka ummata waa'ee hajjiidha nuu barsiiftan isinitti dhaama akka nama waa'een da'waa isa laalchisu tokkotti silawaan kana akka gaariitti gattaa'ee bakka jirurraa isinittilee dabarsuutu silaanarra ture amma akkuma imala deemutti akkuma guyyaa guutuu har'aa deemaa oolee ammaree gizee kana yoo dhufes boruus akkanuma guyyaan deemaa akkuma jirutti akkuma keessa jirutti isinitti haasawaa jira portokola sheekotallee yoo eeguu baadhe dhiifama sorry I'm sorry kanaafu inshallah waa'ee hajjii barsiisni keenya haa ta'uu isiniin ja'a namni du'aata taatan hadaraa bakka jirtan irraa ummata barsiisa akka hajjiin ummataa duraan banne waa'ee hajjiidha ummata keenya barsiisaa isiniin ja'a maasha Allah wakkiti amma isinirraa itti isin haasawaa jiru magaalaa Walaayitaa Sooddoo achirraahi haaluma deemaa jiru irratti dhaamsa kana gama keessan dabarse hadaraa bakka jirtanirraa hajjii tanarratti xiyyeeffadhaa ummanninis baruuf qophaa'aa namoonni birootis barsiisuuf qophaa'aa isiniin ja'a فيديو بروتي ولد ديبنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته